jaalatamoo uummata Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kiyya sin haadha qabu. Gabaasolee kana sinii dabarsuuf ani sabboontuu Wallooti. Haga xumura keenyaan waliin ta'a. Jadi nau. Indau jadi. Yes. Biarkan dia jadi boh. Durun. Hospitaalli baasee yeroo ammaa kana madoo waraanatti ittiin guutamee jira. Odeeffannoo madda nageenyaa onkoloolessa 16 bara 2021 humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lola guyyaa har'aatii fi lola guyyaa kaleessaa gandoota garaagaraa hedduu keessatti gaggeeffamaa jiru. Loltoonni bilxiginnaa hedduun akka madaa'anii hospitaala baaseetti guuraman akka jiran maddi nageenya jiraataa aanaa baasee irra qulqulleeffatee jira. Akka maddi keenya hospitaalicha irraa odeessan kana nuuf laatee jedhutti hospitaalichi madoo waraana bilxiginnaatiin guutamee namoonni naannoo sanii kan yaalaaf gara hospitaalichaa dhufan kun gara manaa deebi'ee kun achuma taa'ee rakkachaa akka jiran odeeffannee jirra. Akka odeeffannoon nu gahee addeessutti humnoonni raayyaa ittisa biyya keessaa kanneen wareegamanis mootummaan dhoksaan awwaaluuf yaalii akka godhee jirutti himame. Gabaasoleen qabannee dhiyaannee asumarratti xumurama. Gabaasolee biraatiin haga walitti deebinutti horaa bulaa. Lami ijoollee keenya. Eessa achi ga'e? Achi eenyu ga'e laa? Lejoo keessa. Kam? Keessaan. Yaa kunoo. Ba. Iseedha. Hinciifte. Tanja na kali juga. Isa kana oo. Leetu basa. Disiba boora ka. Maan.